Asan keessuma bayet halba jechuudha. Inuma halbaate asammee surree keessa laalii baafadhu laali mee inuma keessa baate bare inuma akka malee taate wallahi laajim. Maali wanni akkasi godhe hoo? Atoo indi haimee maan buruuke maaltu jaalate situ jaalate ka akkas taanaan. Moo fiqiriin irraa si qabe yoo ta'e bannaate ni gara yaan. Indi ግን ማንም ረጅም ሰዓት የሚሰማኝ ሰው አልነበረም። ማንም አይሰማም አሁን ከዚህ በኋላ ማንም አንሰማ እንደውም ገብተን እንጠይቃትና በሩን ክፍልና ትችላለህ ቁልፍ ይዘሃልና ክፍልና ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ የሆነ ነገር የምትፈልገው? በጣም ነው እንዲባል ትፈልጋለህ? ለምን ትፈልጋለህ? ብትለኝ ለሀይሚ ታስብላታለህ? እህትህ ነች ሀይሚ። ኦኬ ሀይሚ እህትህ ከሆነች እህትህ ላይ በር ሲዘጋ በር ተዘግቶ በግድ ስትቀመጥ በግድ መኪና ውስጥ ሁሉ አትጨማለቅ እንግዲህ ጨልማቃ ኡፍ ማልነማ አርሳኩ kun immoo jizbaa wayii dhugaa rabbii asan kun akka ani duruma asan ganan jaaladhu miidiyaa kana irraa naman jibbu asan gana jechuudha na wanti inni ejjetullee wanta safuu bakka waan baalagummaa yeroo maayoo wajjiniin ejjetan argitaniitu miti bakka waanuma baalagummaa wayii ejjeta mee tiktookii isaa jala galaa laala waanuma likiskisii waan hin taanedha kan inni ejjetu መጀመሪያ ማለት ነው የቤተሰቦች ስነ ስርዓት ይኑርክ ምንድነው እንደዚህ አከም እንዲ ወርድፍቶታ ከየቲፍ ከበጀ ቀባዱ ድረማ ይኩን ጀዝባን ኒቲ ጉርባ ዳሰራ ሰዩሙ ወረሰ ወርዶፈኒፍ ከበጀ ቀባዱ ዱር ሲቴቹዳ አነሚ ሃይሜ ፊ ኢካኒ ቡቡሌ ዲሲ ሳኑ ኦፊሳኒዩን ፊጣቱ ሲንጋሹ ሲኔቹዳ ገሩሞ ወረሰ ወርዶፉ ፊዩ ስነ ስርዓት ጎደዱ ዱራን አከከነቲ አፋን ነመቲን በኒን ወርድፍቶታ ከረቲ dhuguma jiru sitti mani maarree koomentii yoo barreessan dhugaadhuma jirutti mani bar hordoftoonni asan jalatti waan koomentii barreessitan dhugaadhuma keessan jirtu himtan jechuudha. Koomentii achi jalaa dubbisaan ture afaan keenyaan kan jiru asan maal jedhe siruma saayyuu manaan gadi baasadhe dhaqeetanii manaa gadi baasee fuudhee deemaadha yoo ta'uu baannaan immoo siruma saayyuu naniisisadhe bubbuu fi fitsumee isisaa jechuudha sinii galeera. Haime indi bubuun hanjaalallee isheeti atoo maal shiiteedha magaa otoonni jiruuti maal tamma kana si cannaqasiin indi ani isheedhaafan cannaqamaa isheedhaafan jiraachuu qaba jireenya mataa kee jiraadhu bakkeen keeyyuun beektu maal namaa jiraatta miti ani haimeedhaaf jiraachuudhaan qaba dirqama kaleessa isheen deeggarree waan ta'eef har'a isheen deeggara dhugumaattuu inni kanaan dura viidiyoo irratti hojjetanii buubuutti inaaf asan jedhan qaxxitaa dhugaadhuma ta'ee jiraachuudha. Dhuguma asan kun inaaftu wayiiti natti fakkaata akka yaadutti. Wanti inni har'a gochaa jiru asan gochaa jiru haimee fi buubuu walitti fidatoon taane addaan fageessachuudha. Haimeen immoo amma miira keessa sila jirtuuf dhuguma asan dhaggeeffattee burraaqaa jirteela. Miira buubuu taartee jirti asiin asan immoo abiddatti lokkosaa kana godheedhaani bakka mucaan gara biraatti amarrartee jirti sinii galeera. Haimeen nama kabajam maarree buruukeen hin tumee miti bar inde namni amma buubuutti haimee kabaju jira moo namni amma buubuutti haimee iddoo qabu jira moo namni amma buubuu haimee jaalatu jira moo rakkinni kun sila dhufee isaan gidduutti uumamee fi dhugaa kaleessa jiru dhoskuun qabnu bar dhoskuun qabdootis beet namni amma buubuu haimee jaalatu jira injiru eenyumti yunjiru kan amma buubuu haimee jaalatu siruma jechuudha. Waan inni taa'aafii jiru dhugaa rabbiiti waa akkatti ishee kabaju akkatti ishee jaalatu hundumti keenya iyyuu beekna. Maaliif walitti bu'uuni waanuma jiru isaan gidduutti walitti bu'eensa ture walitti bu'eensa sana yommuu ofii isaatii hiikuuf jedhee sana hundaa godhe kana ishee dhuskuunsaa dogoggora isaa akka ta'e kaleessa iyyuu himaa turre jechuudha. So kana immoo dogoggora akka ta'e beekeera inni iyyuu har'as isaa maaltu taarsisame isaan gidduu. Maatii qabdii maatii ishee toon shanya'iin maatii ishee irraa fuudhee bahee giddiidhaan makiinaa keessa kaa'ee makiinaa keessatti iyyaa turte hiisisuun qaba barbaannan nan hiisisadhe yoo barbaade immoo buruukeen gadi bahee naatumu tuma barbaadu taanaan jedhe buubuunan jaalallee akka kana miti bar inde maal mindinoo hiikaan jaalalaa'uun gallee fi bar buubuunan jaaladha obboleessa akka kanatti obboleessummaan afaan tokkoon garafaa afaan tokkoon addaan baasaa afaan tokkoon obboleessa kooti. Mindinoo obboleessa kee kan ta'e otoo ta'e isa to obboleessa kee ta'e goddanyaa isaati jaalallee isaarraa maal qabdaa katee bantaachi afaan jala bantee osuun danda'ame otoo danda'ame akka futsumee kanatti futsumeen kun amma dhugaa dubbachuu fi lachuu isaanii gidduu dhadhaabatee jira sinii galee viidiyoo futsumeen ejjete suura mana isaanii keessatti ejjechiise gammachuu yoo kana laalan illee gammadoodhe
isaan lamaanoo ta'u fi manatti hejjete mana kaayee fi deemee jechuudha. Yoo gammachuu isaanii barbaadde akka fuucumee kanatti yaali jidduu isaanii dhaabadhuutii nagaa buusuudhaaf. Kan hin ta'u taanaan barrii cabsanitti galaa Haimee dirqama manaa fuudhee eessa geessite ishii mana keetti geessettaa? Mana isaa kaawwatamoo isa geessaa manaa fuudhee jaalallee ishii biraa fuudhee maaltu isaa farseen jedheen. Haimeen amma viidiyoo kana laalte taanaan dhuguma jedheetti lalaala waan inni jedhe argitanii maatii ishiin kabanyee kaleessa baay'ee miidhaa ture baay'ee gadi qabaa ture dubartii wajjinii wal bukkee qabeen madaalaa ture har'a immoo ani jira dhaabachuuf hin qabaadhe. Haimeen baay'ee miidhamtee jirti dubartiidhaa gadi ba'uu qabdi qilleensa fudhachuu qabdi kabajamuu qabdi barriin itti cufamee akka kanatti taa'uu minaaminii. Amma Haimeen dhuguma kana yaannaan burukee wajjiniin jiraachuuf karooran qabdu jechuudha. Maaliif gaafa karaa ga'anii jedhan wanti ta'e immoo nama gaabbisiisa isinii galeera. Amma toon taane gaafa amma Haimeen akka asan gochaa jirutti Haimeen akkas kan gochaa jiru asan yaada asanirra dhaabattee deemaa jirti jechuudha Haimeen. Maaliif inni hammina buubuutti odeessaa jira waan ta'eef Haimee akka kanatti miidhee kabajaan jiru minaamin godhee maal godhee jira waan jedhuufi dhugumatti fakkaata miira aarii keessa sila jirtuuf garuu booda geesseen gaabbite jechuudha Haimeen buubuurraa adda baanaan. Nama wal jaalatudha aarsaa kaleessa isaan walitti kaffalaa turan hin beeka maaltu kattee bansiisa amma gidduu isaaniiti. Keessa bahee bar natumu barbaade taanaan naadhu gad bahee naatumu wal hubannaa kanuma irratti hedhe bar. Ta'uu baannaan immoo nani isisa dhaqeeni maal jedhee tiisisa qo'a jaalallee lamaan gidduutti dhimma maal qaba. Sinii galeera Haimeen miidhamtee jirti. Yeroo kanatti kabajamuu yookiin kunuunfamuu barbaaddi. Otoo jaalallee ishee jiruuti ati maal isa taate kunuunsi maal isa ta'eef kunuunsa sinii galeera. Jaalallee ishee bira jirti mana ishee keessa jirti. Maal isa ta'eef kunuunsuun qaba yeroo kanatti Haimee. Naarse dhugaa waaqatoon san bira jiraadhi mangaagaasaa ta'ee jechuudha dhugaa rabbii akka malee yeroo tokko wanti nama si naarse beeka naarse jechuudha. Buubuun barreesseeraan nu balleessaa isaarratti dubbachaan ture garuu immoo dhugaa kana baasuudhaaf jedhee akkas gochaa ture. Bakka dogoggoreera dhugicha baaseera dhugaan sun gidduu isaaniiti isaanuu jibbi gidduu isaaniiti waan ba'eef okey dhiifama walii godhanii wal wajjin jiraachuun mirga qabu maal tofaan barsiisa isa kana'u cilfaan hansaayyuun beeku bar anuma saayyuun beeku. Akkam jirtu hordoftoota caaltuu YouTube nagaa keessanii nagaa dagalata waaqayyo sinillee baga nagaa taatan warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa nutti dabalamaa siniin jedha qimamoche na aarse jechuudha arraasan akka malee naaree dhugaa rabbii akkuma maleen aaree nagaan naa bulaa ishii